Asham kabajamtoota daawwattoota televezyiinaa Faanaa. Kun Riittaa Shoodha. Baga jala bultii ayyaana masqalaa fi irreechaan isin gahe. Har'a keessummaan isiniif affeere waggoota dheeraaf aartii Oromoo kana keessatti dabarsee jira. Yeroodhaa yerootti jijjiirama guddaa argisiisaa dhufe. Tibba kanammoo sirba bareedaa ta'e tokko waakkattuu jedhee isiniif gadhiisee jira. Ammarraa Nugusee baandii Jaan Galaanirraa isiniif affeeree jira. Dargaggoon kun bu'aa bahiin aartii keessatti dabarsee maal fakkaata? Qabxilee babbareedoo ta'an irratti ni haasofna. Hanga xumura sagantaa kiyyaa akkana faana turtan isin affeera. Qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa, kaameraaf sagalee Nimoonaa Riittaa, daayireektarri kiyya Faayisaa Addunyaati. Ispoonsarri uffata kiyyaa magaalaa Adaamaa gamoo Olyaal jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaan galateeffadhaan. Ceesiftuu booda ammarraa Nugusee waliin Riittaa Shoo keessatti isin eegaa. Riittaa Shoo. Hayyee kabajamtoota daawwattoota kennaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Keessummaa kiyya akka jalqaba kaase aartii Oromoo kana keessatti yeroo dheeraa kan dabarsee fi yeroodhaa gara yerootti jijjiirama guddaa argachaa kan dhufe weellisaa Ammarraa Nuguseeti. Ammarraadha moo Amaaraa? Maqaan koo Ammarraadha. Ammarraa. Yeroo tokko jedhanii dinqisiifataan kee tokko jiraataa naannoo Amaaraa naaf fakkaata. Sirba kee irratti maqaa kee Ammarraa kana Amaaraa jedhee dubbisee naaf fakkaata. Naayit kilabii keessatti si argee afaan Amaariffaatiin Amaaraa isfanilleen jedhanii. Bareedamee piroodiisarri kiyya akka ati dhuftu itti himee. Gaaffilee muraasa asirratti naa kaa'ee jira. Turtii bareedaa waliin taasifne dheeyyaadha. Cheers haa jennu laata. Tolee Riittaa koo. Ammarraa Nugusee kiliippii 10 ol qabda. Guddinni keessa mul'achaa jira. Namni takkaa gaafa dhoka'u in rakkisa. Suuta ta'e garuu namni sirriitti waan jiru hubachaa deema. Weellistoonni tokko tokko sirbuma baaqeetiin gubbaa tuqanii ergasii achumatti fannifamanii kan hafan hedduu isaanii beekna waan ta'eef. Guddinni kee adeemsa keessa waan ta'eef bareeda dheeyyaadha. Sila akka daldalaatitti yoo ta'e tasa abbaa qabeenyaa yoo taate mootummaan illee si qorata. Weellistoonni keenyas baaqeedhaan takkaa yoo gubbaa ga'an taate dubbiin jabanaas keessa jiraachuu danda'a namni kan jedhu hin jira. Akkaataadhuma aartii kanatti itti seente maal akka fakkaatu jalqabbii isaa irraa ka'eeti natti himee. Tole aartiitti kanan galee Riittaa jalqaba kaa'uun yeroo hundumaa weellistoota iddoo gaafata ta'e mana barumsaatti jalqabumti aartii. Mana barumsaatti gumii miidiyaa jedhamtu takka jira. Barsiisaa Miliyoon Korraa jedhamu jira daayireektara keenya barsiisaa cimaa kan ta'e. Aartii kana ijoollee aartii hojjetan kana baadiyyaatti akkasumaan ijoolluma dandeettii qaban wawwaama. Mee warri fedha qabdan jedha dursa kan inni waamu. Fedha warra qabdan jedha fedhatu gala. Fedha keetiin galta. Fedha keetiin galta achi keessaa effilama ijoolleen. Ijoollee baay'eedha kalaalachi irratti wal caccabsinee maal jennee dachi kaamiinii miidiyaa san galuudhaaf sirbuudhaaf jechuudha. Ani sirba nan jaalladha daa'imummaa koorraa jalqabe. Miinii miidiyaa san keessa sii gallee keessaa ijoollee fiffilate ijoollee dandeettii qaqqaban jechuudha. Achi keessaa fiffilate ijoollee muraasni anumatu ijoollee san keessaa gara aartii yookaan gara baandiitti makamee ta'uu haga ammaatti kan aartii wajjin xaaratii jiru anu. Waan ajaa'ibaati. Deemsa hanga ammaatti aartii kana keessatti jiru maal taajjabde? Keessumattuu aartistoota keenya wajjin wal qabatee jijjiiramni jiru hoo hin jira aartii kana wajjin wal qabatee? Aartii kana keessatti ani warri natti mufattanis natti mufadha malee keessattuu gama aartistoota jechuudha. Aartistoonni xiqqoo wal gargaaru irratti laafinsa jira. Wal gargaaru irratti keessattuu gama wal gargaarsaa beektaa. Amma ani already hiriyoottan koo baay'ee walitti hiiknu baay'eetu jira. Kan akka Bohaaraa fa'a. Yeroo albama hojjennanii Bohaaranii achitti kan istiidiyootti kan wal barre. Ayyaadha bara 2004 akkasiin ta'a. Yeroo isaa wal barre Daawit Yuusuf biratti hojjechaa turre. Bohaaraan hanga har'aatti na duubaan hafne. Thank you jechuun ni barbaada. Na duubaan hafnee wantoota naan sirreessan. Garuu iddoo baay'eetti kan argu xiqqoo wal gargaarsa irratti gama aartiitti wal gargaarsa. Aartii jechuun nama tokkooti miti. Kiyyaa miti. Ani hangam baasan itti kiyya. Erga bahee booda kan uummata bal'aa kanaati. Uummata kana waan
hedduu dubbataa beektaa. Garaasaa keessaa yookaan immoo ittiin gammachiiftaa yookaan waan ittiin rakkate san ittiin dubbataa fi kiyyaa miti erga bahee booda. Waan ajaa'ibaati. Waa'ee dhimma aartii kana kan uummataati kan jedhu kana maal na yaadachiifte seete. Tookshow kana gaafan jalqabu artistii jaalatamaa Qamar Yuusuf ittan bilbile. Ritta akkas argeen jira feesbuukii gubbaa irratti garuu biyya hin jiruu naan jedhe. Anoo siin barbaade yoo akkam godhennaani. Tookshown kun Riittaa Shawaa jedhu malee kan Oromooti. Fokkisees bareedes wal jabeessuu kan qabnu numa waan ta'eef guyyaa lama qofa na eeginan dhufa naan jedhe. To tell you the fact Ameerikaa Kaanaadaa dhaqee tookshow kanaaf dhufe. Sirbis akkas bareedaa gaafa ta'u sirba afaan Oromoo afaan garaagaraatiin hin dubbata namni. Kan ibaluun jedhan kan Oromoo jedhu. Kanaaf wal deeggaranii wal jabeessanii aartii kana guddisuun ni barbaachisa kan jennuuf. Dhugaadha. Kanaaf taajabbiin as keessatti jiru garuu ammarra homaan jedhu jechuun ani kan keessa darbee sitti maara kan duraan tas sitti maara ammarra garuu homaan jedhu amma ta'e tokko namni wal cinaa dhaabbachaa jira. Aartiin Oromoo jijjiirameera guutumaan guuttachuu hin danda'amu. Jijjiirame jechuun haala kwaalitii kiliippii oodiyoon hojjetamaa jiru. Sirboottan kun gidduu kana keessa ba'an argiteerta ta'e kwaalitii kun baay'ee babbareedaadha. Amma hanga addunyaatti dhaggeeffatamaati jira. Kilabii keessatti afaan Oromoon hin baramu ture duraan bara wayyaanii keessa yooma kana yeroo dheeraa miti hin banamu. Suma duras hin banamu. Amma garuu afaan Oromoodha baay'inaan banamu. Waa tokkoon dhagaye. Taphataan kubbaa miilaa tokko kilaba tokkorraa gara biraatti kan jijjiiramu tokko mindaan yoo ta'uufii baate yookaan immoo guddina argatee lama leenjisaa wajjin yoo waliigaluu baate kan biraa immoo gareedhuma jiru wajjin waliigaltee hoo dhabeedha. Ammarraan illee hawwisoo 6-5 keessatti jijjiiree jira. Maal si bitaatti si naanneessu moo? Lakki. Ani hin jijjiirre Riittaa. Wanni sitti mani. Osoo hin jijjiirre kilabii hojjedheera. Kilabii Hawwii Tazarraa bira. Weellistuu Hawwii Tazarraa bira. Kilabii kana ana bohaaraa fi milkii taane hojjenne. Jetto hojjenne. Aartii jaalala aartii qabna. Hawwisoo galaan keessa turreeti? Baandii galaan keessa jira amma. Duraanoo eessa turte? Duraani. Baandii dhumti kennii jalqabaa ismaa? Baandii wanniidhaan kan mootummaatiin kan wanni jedhe kanuma garuu booyyuu dursa osoon tokko hin jirti. Magaalaa na yaadachiiste. Magaalaa Turrii keessa hin jirti. Ishiin garuu kan dhuunfaa wanniiti kan maal jedhama. Isa kan mootummaa odoo hin taane al mootummaadhaan kan hundoof. Kan miti moo inni jiru jedhamu kana. Bareeda. Ishii keessatti bilisaan jechaa turre. Malee hawwisoo mootummaa? Mootummaati miti. Kan mootummaa keessaan kan jalqabaa kooti kun baandiin jaangalaan garuu keessa turre. Bareeda baay'ee. Tarii artistiin tokko hawwisoo keessatti akka hojjetaa mootummaa tokkotti qacaramuun isaa akka barbaade kennaa isa keessa jiru dabarsuudhaaf hin rakkataa. Wanta luugama irratti waan inni jiraata jedhanii namoonni dubbatan hedduu. Weellistoonni ciccimoo sababuma kanaan bakka gahuu qaban osoo hin gahin hafanii jiru jedhee lubbusaa jannataa qananiisuu Haceen illee waltajjii tokko irratti dubbatee jira. Amma immootu weellistoonni akka keetii kun hawwisoo keessa osoo jirtanuu wanta babbareedaa ta'e tokko hojjechaa jirtu. Yaada kana akkamitti ilaalta? Yaadni kun sirriidha. Osoo keessa yookaan baandii keessa yeroo hojjettu akka barbaadde taatee akka farda luugamaa baafatee kaatu sadi hin taatu. Waan tokkoon daangofteeti kan hojjettu. Baandiiwwan hedduudha beektaa. Ijoolli ciccimoon kan baandii keessa jiran. Gama ogummaa keetiitiin garuu gama ogummaa cimsachuutiin baandii si fayyada. Kan kanarraa hafe garuu. Fakkeenyaaf mootummaatu si mindeessa. Mootummaan ammootu badii gaafa dalagu yoo agarte hawaasichatti gortee kennaa qabdu kanaan yoo sirbite siyaasa jedhama. Siyaasa jedhama dhugaadha. Malee wanti kun dhugaadha barri hawaasa keenya mootummaa jechuun hawaasa waan ta'eef. Hawaasa dhugaadha. Waan akkasii badaa hin jiru yookaan hawwisoo san keessaa ari'amuu akkasiitu jira. Isa sodaa
daa'imman kiyya karaatti hin facaafidhanii namoonni umuriin isaanii sababa akkasiitiin osoo maal hojjetin lugamaa hidhamanii darbee hin jira. Namoota hedduu jira. Hojiilee misooma magaalaa, bu'uuraalee misoomaa, waa'ee qonnaa, waa'ee riqicha garaagaraa, waa'ee barnootaa waan akkasii hawwisoo biraa dhufee yoo akka miseensa hawwisootitti yoo sirbite rakkoo hin qabu. Maaliif wanti kun waan hawaasaati malee paartii wajjin waliin qabatu. Wantoonni kun mootummaan darbees jiraates dhiibbaa hin qabu waan ta'eef namni immoo waanuma hawwisoo keessatti jirtuuf akkasitti siyaasa wajjin weellisaa mootummaa hidhee haalli namatti waan akkasii jedhu hin jira. Yaadni kun tootaalii jijjiiramuu qaba. Warri hawwisoo bulchitanis weellisaan aartii, duudhaa, safuu, aadaa Oromoo kana guddisa waan ta'eef siyaasa wajjin waan wal qabsiisu osoo hojjechiisuu baattan faaruuwwan garaagaraa siyaasa qaban firii gootanii hin sirbuuf fedhii isaa osoo ta'e. Ani keessa gaafa nagahu wanti hin amanne illee hin sirbinaa warreen jedhan hin jiru. Amma garuu sirni ammaa kun waan sitti hin fakkaanne fuulduratti akka dubbattu mirga guutuu kennee jireedha yaada. Ijoolleen amma sirriitti sirbaa jiran hin jiru. Laali baandii keessatti namni weelluu jechuun baay'ee baandii keessa hojjedhu iddoo kamis hojjedhu namni sirboo qabu weellisaan tokko ta'ee shubbisaanis ta'e tuunni achi keessa jiru sun siyaasa homa wanti siyaasa wal ilaallatu hin jiru. Paartii miti barbaati. Baandii keessa hojjedhu malee kan paartii miti ati. Siigalee mootummaadhaan mindaa'e malee ati paartii dhaaba kanaati kan jedhu hin jiru. Garuu wantoonni sitti kennan hin jiru jechuun wantoonni ati faaruu kan kana fakkaatan rakkoo qabu. Faaruu sirrii taanaan magaalaa faarsuu kan waa'ee waan biyyaaf ta'u kana yeroo sitti kennan ni hojjetta. Wantichi waan itti amantuudha. Waan itti amantu. Yoo itti hin amanne taanaan garuu dhiisuun osoo danda'ame. Dhiisuun danda'ame bareeda. Yoo itti hin amanne jechuudha. Fakkeenyaaf kan waan paartii faarsu na yaadadha bara wayyaanii keessa waan paartii faarsu dirqamaan sirbisiisutu. Dirqamaan sirbitaa wanni walaloosaa sii kennu sii barreessanii sii kennu hin sirbitaa yeroo san kaa paartiin nagaan boqodhu mallas weellisaa meeqatu jedhe. Gaafa garna deebinu hedduu isaanii baay'ee tokko naa ta'anii jiru. Seenaa tokko sitti hima. Seenaan suni seenaa kana eenyutu adeemsa keessatti hime kan jedhu natti himta. Mucaatu mucayyoo jaalate. Jaalala isaa ibsuufis marartuu tiyya na mararta. Haalaan si jaaladha. Haalli keessa anaan na dinqa. Nan du'a malee nama biraa hin fedhu. Ati immoo waan kana hubadhuutii na bira taa'i osoo fagaattee deemuu baatte. Kudhaama kee osoo waliin jennee waliin jiraanne je'een. In taane biraa fagaattee deemte gara Wallaggaatti badde je'anii itti himan. Hagas deemuudhaan Wallagga guutuusaa jooree jawware. Sanyii gootaa, sanyii jootee jedhee faarsus argachuu hin dandeenye. Dhumarratti sossobee dadhabnaan waakkattu jedhee muratee taa'e. Sirboota kee jalqabarraa qabee hanga ammaatitti mata duree fi yaadrimee sirboota kee keessatti jiran kana gara asoosama gabaabduutti fiduudhaaf yaale. Laali Riittaa weellisaan tokko yeroo weellisu atis weellisaadhaan beekta kana dura. Weellisaa yeroo weellisu seenaa ofiiti miti kan sirbu. Uummata bal'aa kana keessa inuma jira rakkoon akkasii. Galee. Sirboonni kee garuu akkanatti wal qabachuu isaanii yaaddee beektaa? Wal qabachuu isaanii ani itti yaadeetuma hojjedha. Very good. Itti yaadeetuma wal qabsiiseetuma itti yaadee hojjedha. Akka sirboota wal qabataa ta'an weellisaan sirbuun isaa hoo maalintu isa adda godha? Ani sirboota kiyya jalqabarraa kaasee hanga ammaatti hanga waakkattuutti kan hojjedhe iddoo tokko tokkottis kaasee kan mudatu jira miti. Wantoota sansanii. Weellisaan tokko maalirraa ka'ee sirbeettee adda? Taa'eetuma maalaa sirbu jedhee rakkoo qoratee osoo sirbe yommuu mudannoo irraa. Mudannoo odoo hin taane wanta haaraa barbaadda beektaa yeroo ofirra gatteesse wanta haaraa barbaadda keessattuu sirbootaan ba'an sirbootaan hanga ammaatti sirbaman yookaan yeroo ammaatti amma haga ammaatti sirbamaa jiran kun maal isaan jettee qoratta waan san gatteessee raaftee yaadda maal irratti hin hojjetamne maal irratti hin sirbamne oduun kana sirbee uummanni fudhataa maal kan jiru san yaadda dursitee yeroo tokkos immoo yoo bakka mudannoo wayii ilma namaarra jechuun dhiyaa keessi cinaas ta'uu danda'a kan keetis ta'uu danda'a
Kanaaf mudannuma sana irraa ejjettee fa'aa hojjetta beektaa. Sirboota kee keessaa Galaanee wanti sun seenaa dhugaadha waan jedhamu naga'e. Si hojii wal qabata? Ana waliin qabatu. Ana waliin qabatu. Waliin qabatu yeroo san jaalala akkasii kanas hamaa kanaan jaalala hin jalqabne. Amma jalqabdeettee jechuudha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirbaan bohaaraatii walitti deebina. Hayyee walitti deebinee jirra. Riittaa koo televezyiinii afaanaatiin daawwachaa jirtan ammarraa Nugusee waliin jirra. Ammee sirboota duratti sitti mee seenaa waan wal qabataa ta'e tokko deeggaraa seenaadhuma nama tokkoo jireenya nama tokkoo waan fakkaatu sirbiteetta. Baay'ee bareeda isarratti galatoomis siin ja'a. Dhumarratti waakkattuu jettee akkasitti sossobaa kadhachaa dhufte dhumni namaa akkasuma sossobdee yoo ta'u baate. Waan jechuu qabdu jetteetuma deemta. Maalan argisiiti weellistoonni tokko sirba jaalalaa bareedduu tiyya. Jaalala keetiin du'ee si malee hin jiraadhu allayyaan of gataa jedhanii sirba kiliippii bareedaa uummata biraan qaqqabsiisanii uummannis wanti kun seenaa dhugaa ta'uu malee hin gaddaa. Osoo uummanni hidhi isaa xuuxee hin xumurin guyyaa sadaffaa guyyaa arfaffaatti bada siin barbaadu allayyaa lixee sirbaan biraa baasa. Maanguddoon dukkan ilaalanii mucaan maraataadha dheedheen gadda mucaa bu'aa ture sanii miidhu. Kun mucaan xiqqoo fiyuuzii gubee jiraa ija. Hawaasni sadarkaa sanitti nama madaalu waan ta'eef aartiin immoo mul'iftuu dhugaa waan taateef of eeggannoon akkasii kun ni barbaachisaadha yaada. Tarii kaleessa siifan du'ettee har'ammoo badasee jechuun dhugaan keessaa ni baddi. Yoo sobaa taateen alatti kaleessa siifan du'ettee irra deema sifatteen ati sobaadha. Kanaaf waan suni kan yeroo dheeran ishii kadhadhe laali yeroo jalqaberra laali galaan yeroo jalqabe dinnan dinqisiifadhe dura na dinqaaba kan sirbi jalqabe dinqisiifadhe eessa jirtaa gaafadhe imalan deemaa jira. Wal kudhaamu achittaanii sanyii jootee jedha. Faarsiin akkaataa dhuma dandeessuun. Inuma waakkadhe barakka malee anis waakkadhe ishii qofaa miti. Anis waakkadheetuman kadhadhe diddee dhumarra waakkatiin hin sobiin bakka deemi. Riittaa shoo televezyiinii afaanaatiin daawwachaa jirtan ammarraa Nugusee waliin jirra. Ammee sirboota kee keessaa kan hin fagaatin kan bohaaraa wajjin hojjette achirratti wanta bareedaa kan arge maalni shubbisa ammayyaaf aadaa walitti miiksii gochuudhaaf yaaliin taasifamee jira. Wanni sun amma xiqqoo ishii dhaabatee jira. Waan kana sirriitti ilaalaati itti fufa. Shubbisa bareedaa ta'e tokkotu achirratti jira. Ammayya aadaa wajjin walitti kan wal qabate. Kan biraa taatota ijoollee xixiqqoo irratti maal arge? Daarektingii gubbaatti ijoolleen xixiqqoo miira yookaan riyaakshinii dhugaa waan keessa dabarre nu mul'isan beektaa. Gaafa waan keessa dabarre beekte umurii sanitti dubartii jaalattee akkas dhungachuudhaaf maaliif naannoo kana dhunganne garanaa miti. Mormaa ol dhungachuun baay'ee tokko ulfaataadha. Siqiq nama jedha baay'ee tokko.
Ishiin illee argiteertoo ta'e sodaachate akkasirraa garagaraa. Waan mucaan ciniinuudhaaf deemu fakkaate. Daayirektingiin isaa riyaakshiniin achi keessa jiru tokko baay'ee naatee jira. Seenaa dhugaadhaan wal qabata. Isuma seenaa dhugaa kooti wal qabata. Akkatti jaalala jalqabnee fi akkatti jaalala xumurreetu beektaa xiqqoo Ta'uu dida. sirbisuuni isaati kan sirbame. Ani kaayaa sirba yeroo sirbitu siin jedheera itti maktaa yeroo daa'ummaarraa jalqabdee haala kamiin akkamitti waliin guddattee daa'ummaa irratti eessatti wal argite akkamitti guddattee immoo har'a adda baate yookaan fageenya karaa ta'aa yookaan namni kaan jijjiirama miti jijjiiramaanis ta'aa maayidhaan ta'aa sababa sanii sirbisuun kan hojjetame. Sirba gara dhumaa ba'e tokko irratti haasofna. Daayirektingii irratti wanta yaadamee hojjetame haa ta'u tasaa dhufuun beeku waan addanatti ta'e tokko hin jira. Tarii illustration, amplification taayippii yookaan gosoota daayirektingii keessaa kam akka fayyadame adda baasuu naagaluu baatus daayirektarichi seenaadhuma jaalalaa achi keessatti jiru akkaataan itti ibsee filoon isaa bareedatee alkallattiidhaan waanan ani arge yaadamee ta'uu mala. Achi keessatti dargaggoon yookaan boqonnaan bulaa Oromoo tokko keessumattuu gannaaf yeroo ayyaanaa waa qabatee gara gabaa bitachuus ta'e gurgurachuudhaaf gaafa bahu shoort dookumantarii argee jira filoo isaa kan eeggate. History telling waan ta'e waan seenaa ta'e tokko kan himu. Waan lama qabatee dhufe jedhee yaada Girmaan. Tarii lookeeshinii gubbaatti waan bareedaa argee jira. Kiliippiin Oromoo baadiyyaadhaa bahee bosona keessaa bahee magaalaa haseenu warreen jedhanii jiru. Waakkattuu saniif kan hojjetame dursa irratti yeroo gabaa deemnu hundi keenya wal qabannee yeroo gabaa deemnu fi gabaa keessatti wantoota ishiin hojjechaa turte yoo argiteerra ta'e intala saniin dura walii galaa turre haali ishiin itti yeroo ishiin gabaa haali ishiin itti deemtus yaa inqilibbisti beekta. Namuma kana garanaaf garasiin lallaalti. Hundaa walii galti. Dhumarratti immoo yoo argiteerra ta'e jaarsa illee haraaraaf taa'e gattee deemte nyaara addattee jechuudha. Waan sani haala saniin kan ani fudhatte. Siyaasaa miti garuu. Nu baadiyyaatti guddanne, baadiyyaatti dhalannee guddanne, baadiyyaa dagattee jechuun baratti hin jirtu jechuudha. Sababni isaatiin wantumti nyaattu baadiyyaatti taa'e. Siigalee waan biraa miti utubaan kee baadiyyaatti taa'a. Asitti magaalatti dhidhiqannee babbareennee adeemnu malee. Ati waan baadiyyaa kana dhayixee yoo hojjenne ta'e waan baadiyyaa isaan keessa jiran haala kamiin gabaa akka baanu argiteerta ta'e maal keessa akka jiraataa jiran yoo ati bifa kiliippitiin illee agarsiisne ta'e sirbicha qofaa miti. Namoonni achirraa kan hubachuu qabu jireenyi baadiyyaa maal akka ta'e nuti asfaaltii irra akka barbaannetti caammaa keenya tattaragannee deemna beekta. Jireenyi baadiyyaallee maal akka ta'e uummata kana qofa doon taaree egaa mootummaanis ilaaluu qaba. Bakka itti mijachuu qaba. Siigalee kilippii kanarratti kan wanta agarsiistu. Sirboonni keenya nuti baadiyyaadhaan tollaa'e maaliif hin ammayyoofne maaliif magaala keessatti hin hojjetamne akkuma kun sirboota warra kaanii maaliif hin hojjetamne. Oromi bakka itti hojjetu hin qabu. Magariisni akkanaa Oromiyaa keessa malee hin jiru. Kanaaf kan magaalaatti kaatan bara. Siigalee akaabii maaltu jira siigalee. Sirba aadaa hojjettee magaala keessatti. Magaala keessatti hojjetu. Sirba aadaa hojjetanis magaala keessatti dhiichisu. Magaala keessattis hojjechuun gaarumaa bara. Garuu sirbichi sun lookeeshinii akkamii barbaada? Lookeeshinii akkamii barbaada kan jedhu sani. Siigalee ani sirba kana jidda deemetan hojjedhe. Malee waanuma gara magaalaatti seenaa jedhame abbaa boottii ka'ee Finfinneettiin hin ta'u. Na ficcisiifta. Jalan jade male yo ma
Tarii fuuldurri keenya ayyaanni masqalaa sirreechisiin jira. Goobee akka ajaa'ibaa kana dheechisaa baate artistoota wajjin natti fakkaata. Miidiyaa garaagaraa irratti sooshaal miidiyaa irrattis waa ilaalaa jira. Gama goobeetiin sirriidha hojjechaa turre bareechaa fa'aa biree fa'aa akkasumallee sirneessaa fa'aatu beektaa galatoomaan jedhan baay'ee isaanii. Sababni isaatis waan kun qarshiidhaaf miti kan isaan naannaa hojjetanis nu hubachiisanis walitti nu qabaniiti kan jedhani. Bareechaa jechuun sirba keetirratti kan dabalaa ta'e tokko Bareechaa baqqalaa. kan Gojjaa Maazanee uffate. Isa mucaa dheeraa. Bareeda naatee jira. Isa. Okay. Isaantu goobee kana walitti nu qabeeti ijoollee aadaan keenya. Nuti qarshii ilaalinaati itti dadhabne aadaan keenya kun deebi'uu qaba. Goobee jechuun calliseeti miti kan jedhamu. Sababni isaatis laala. Warroonni goobee san keessa isaanii jiru. Warroonni jaalatan arkiteertoo ta'e nama 3-4 ta'aniiti hoteelarra deemanii biiraa fa'aa itti racaan beekta. Goobee kana jedhan isaan. Isaan aadaa isaaniiti. Waggaatti yeroo takka dhufaa ishii qofa jedhu. Kadhattuu miti beeki kan gandarra deddeebanii to'anni jira. Garuu nuti immoo iyyuu bifa kamiin goobeen kun akka sirrii ta'ee fi warroonni jedhan sun sirrii akka jechaa jiran bifa kamiin ibsina kan jedhu goobee kana uffata aadaatiin bareennee maal jennee hojjechaa turre goobee kun murreessi kanaa itti deemaa jirra. Bareeda baay'ee. Thank you very much. Waan amma itti kana inumaan argee anis bakka itti wal dhabe hin jira. Balbala cufuun kun hin jira. Hoteela irratti gaafa deeman wantoota tokko tokko hin jira. Kun akkaataa sirratuun hin sirrata. Al tokko tokko jaalattis jaalachuu baattis wanti fudhachuu qabdu hin jira. Dhugaadha. Jamanni sun amma. Amma. Aadaan keenya sirriitti bakka fudhatamuu qabutti jaalattis jaalachuu baattis hin liqimsita. Bareeda. Gama kiyyaan gaaffilee jiran xumuree jira. Marratti nama galateeffattu ergaa dhaammattu hoo jiraate carraa sii kenna. Gama kiyyaan garuu guddaa galatoon. Tole dursa sitti naaffeeruu keetiif atumti dursa galatoomi. Taanuudhaan warroonni kiliippii kiyya wakkattuu kanarrattis ta'ee jalqabarraa ka'ee ta'an gammaatti na wajjin turan ijoollee baandii keenya galatoomaan jedha. Tokko weellisaa Baara Biraanuu baay'ee galatoomi jedha. Obboleessi koo jalqaba aartiiti baay'ee galatoomi jedha. Guddaa galatoon. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin weellisaa Ammarraa Nugusee waliin Rittaa Shoorittaas kana fakkaata. Daarektarri kiyya Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen Imoonaa Rittaa ispoonsarri uffata kiyyaa magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Rittaa Taaddalaan ture. Horaanaa bulaa.